ሰው እንደማጨክኝ ታውቂያለሽ። እኔ ልጆችን በጣም ከመወደድ የተነሳ ሆነን ለመናገር አዩን አልወዳትም። እሷ ትወደደኝ እሷ ታፍቅረኝ እንጂ ማለት ነው። እና ሆነን ለመናገር እኔ አዩን አልወዳትም ወይ ወድጃት አይደለም ይሄን ነገር የሰራሁት። እኔ ድንገት ሰራው እሷ ወደደችኝ እሷ ስለምታፍቅረኝ ነው። አልወዳትም ስልሽ አንቺም ሌላ ነገር እንዳይሰማሽ ያው ከጋብቻ በኋላ መዋደድ ይመጣል ያለ ነው። ልጆችን በጣም ነው የምወዳቸው ሱመያ። ለተፈጠረው ነገር በሙሉ ከውስጥ እኮ ይቅርታ ብዬሻለሁ። አላህ ፈቅዷልና ማግባት መፍትሄ ነው ምናምን አላልኩሽም። አንቺ ቪዲዮ ላይ እንዳልሽው ሳይሆን አውቃለሁ ፈቅደሽልኛል። አግባብ አይሰማ harka fudhee akkam jirtan obboleewwan koo nagaan rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam turtan akkabsaa kana keessan ana obboleettiin keessan nagaa guuturraa faa qaba. Nageenya na bukkee ture simbirallee ajiraatu sun jecha namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe like gochuudhaan maatii keenyatti dabalama. Kan maatii koo turtan immoo hanga yoona yaadawwan garaagaraatiin na deeggaraa turtan galatoomaa galata guddaa na biraa qabdan isiniin jechuu jaaladha. Ammallee deeggarsi keessan akkuma itti fufetti haa ta'u. Egaa viidiyoo gabaabduu tana jalqaba irratti akkuma dhageeffanne jechuudha. Mee namoota meeqa keessantu bakka sanatti viidiyoo sana irra deddeebi'ee ilaalee maaliif akka ta'e hin beeku. Maaliif ayyuun achitti fuulli ishee hagam akka jijjiirame sirriitti jechuudha. Baay'ee tokkoon ajaa'ibsiifadhe jechuudha. Maaliif jennaani harrayyuu akka kanatti hamma kana kan fuulli ishee jijjiirame boru gaafa akkas immoo haadha manaa lama taatee akkas immoo maaliif jennaani miccayyoon ishee jalqabaa kun Sumayyaani sirriidha jalqabaa haadha manaa jalqabaati isaaf jechuudha. Akka inni irraa dubbateettis immootu sirriidha. Ani eenyunuyyuu hin qixxeessu jaalalan siif qabu hedduun si jaaladha. Garuutu immoo giddiidha gaaf jedhee dubbatu sana jechuudha. Fuulli ishee hedduu takka jijjiirame jechuudha. Hedduu takka fuulli ishee faarate jijjiirame. Jijjiirama fuula ishee sanarraan wal qabatee koomentii baay'ee dubbiseen ture jechuudha. Koomentii baay'ee gaaf laalu maaliif jennaani maaliif hin dhiisne ati boru ammam takkayyuu har'a sababa ofii keetii jaalattuuf dirqamaan fuudhuu danda'a. Si fuudhuu danda'a boru garuu hin gaabbita jedhuun baay'een isaanii jechuudha. Ammas taanaan inni dhuguma jiru kun dubbataa jira. Maaliif jennaani dirqaman na qabe malee ani hin jaaladhu. Jaaladhee miti kanan seenee jechaan jira bira taa'ee jechuudha. Iddoo sanatti illeedha kan isheen akka malee fuulli ishee jechuudha jijjiirame tokko jechuudha. Baay'ee tokko jechuudha. Ofuma qabde malee oguunni ani haadha daa'ima kootiiti. Baay'een si jaaladhaa dhiifama naa godhi jedhee Sumayyaa dhiifama gaafataa turetti maal taate fuulli ishee badaa tokko daraan jijjiirame jechuudha. Maaliif baruu sirriidha maaliif mucaan kuni ani jaalala biraa hin qabu akkuma amma jedhee ifaa bilisaa sitti himaa jiru kana boru mootu gaafa haadha manaasaa taate daa'ima sidahii fi maaliif jennaan jaalala situ sirriitti parsantii dhibbaa isaa jaalala qaba malee akkuma amma siin jedhu kana maaliif kana dura sitti meetuma walitti himneetuma an jaalala siif hin qabu. Siin jechuu danda'a. Jechuunis immoo waan nafne maaliif jennaan dhugumatti gaaf sana isaan lamaan iyyuu jiraachisuudhaaf dirqama waan isheedhaaf raawwate sanaafas raawwachuu akkasumas immootu ija wal qixaatti ilaaluu qabami. San biratti immootu hamma caalu nama wal jaalatanii yookaan parsantii dhibbatti jaalalli isaan lamaan gidduu jiraate jalqaba wal jaalatanii walitti dhufan sanatti irra garaan hamma fe'ellee ta'e garaan itti jira jedhee yaada akka kootti jechuudha. Maaliif jennaani jaalalli kuni kan ishee biraa madde malee Saayid akkuma amma jedhe kanatti jaaladhee miti ani jaalala isheedhaaf hin qabu jaalala sumaafan qaba jedhaan ishee jalqabaatiin jechuudha. Har'a osoo kana dhageechuu maaltu ibiddatti ishee geesse hin jedhe maaliif jennaani daa'ima ganaadha umurii ishee jechuudha. Maaliif chaansii isheen eeggattu. Namoonni baay'eenis koomentii namoota hedduu dubbise jechuudha. Maaliif chaansii kee eeggadhu jireenya namaa hin booressini mucayyoon sun nama gaariidha. Kanaanu biyya hambaa keessa jirti ijoollee harka qabattee inni biyya keessa jira. Maaliif isheetti dukkaneessitaa maaf ishee sammuu miitaa jireenya isaanii lamaan gidduu keessaa ba'ii si'i kan dhaqee seene jedhuun jechuudha mucayyittiidhaan ayyuudhaan jechuudha. Haa ta'u maleeti Saayid jalqaba dogoggorees sababa piraankii sanaan itti seenullee kallattii biraatiinis haa ta'u garuu ishee maaltu umurii kanaanii maaliif jennaani inniyyuu itti hima ani nama siif malu miti ani nama hangafa kee ta'ee ati quxisuu kan kooti waan taateefuyyuu ati koo kan na caalu argachuu dandeessa jechaanii ture jechuudha. Isheen garuu du'a kooti jettee jirti. Kanaaf immoo sababa du'a filatteef immoo du'uu hin qabdu si fuudhuu nan danda'a jedheeni garuu fuudhuun kuni sababa isheen na fuutu malee jetteef malee akkuma amma jedhu kana jaalala irraa qabaateetii miti jechuudha.
borus akkasuma siin jechuu danda'a jechuunis danda'a maaliif jennaan sirriidha jaalala irraan qabu isheedha kan jaalatee jiru jechuudha garuu maaliif waan akkasii filatte waan jedhu tokko anaaf gaafii ta'e yaa'u sana ishumatu beeka dhiifama naaf godhi jedha tasaa akka chaansii viidiyoo kana yoo agarte maaliif jennaani namni akka itti fakkaate akka ilaalcha isaatti irraa dubbata waan ta'eef jechuudha har'a umurii kanaan maaliif cinqata ofitti fiddi waan jedhu gaafii nati ta'e jechuudhaan yeroo baay'ee irra deddeebitee isheellee dhiifama gaafataa akka kanatti maali yoo hafee'oo maali yoo heerumuu baata yoo bultii dhaabuu baatan akka kanatti hin jedhaani jechuudha. Kanaaf isheen suni Sumayyaan osoo dubbattee illee dhugaa qabdi maaliif jennaani jaalala jalqabaati abbaa manaa jalqaba isheeti Sa'idiifis immoo haadha manaa jalqabaati sababa taateef haadha ijoollee isaati hammam fe'eyyuu jechuudha osoo jaalala iyyuu irraa hin qabaanne har'a ijoollee sanaaf jecha ishee jibbuu hin danda'u jechuudha ijoollee santu walitti isaan hidha waan ta'eef isaan lamaan jechuudha kanaaf ani gama kootiin akkuma namoonni komentii barreessan baay'een isaanii jedhan sana osoo ayyuun jireenya isaan lamaanii gidduu baate hedduu takkanatti tolallee osoo akkas gootellee wanti jedhaan illee isuma akkana jechuudha maaliif jennaan boru akkuma har'a persentii 100 lapheen kee jaalalaan mo'atame kana sitti fakkaachuu danda'a wanti hundi jechuudha garuu ooltee bultaa ijoollee godhachuu jira gaansana osuma inni fuula sirraa garagarfateeyyuu osuma inni amma Sumayyaadhaaf ta'u siif ta'uu baateeyyuu amma Sumayyaa gargaaru siin gargaaruu baateeyyuu ergee jaalala irraa godhattee waarratteetti ijoollee sooriyasitti ergee ijoollee irraa godhattee waarrattee ammoo ijoollee deessee waarratteetti kanaaf boru maaltu ta'a sitti fakkaatee fakkeenyaaf har'a persentii 100tti jaalalaan mo'atamtee jirta lapheen kee sababa jaalalaan booji'ameef jaalala isaatiin jechuudha boru gaafa ijoollee 2-3 godhattee osoo hamma Sumayyaadhaaf ta'u hamma Sumayyaa gargaaru siin gargaaruu baate akka har'a yoo siin adda ba'e ofan ajjeesaa du'an filadha jettu sana gaafa sana ijoollee kee ilaalta waan akkasii tarkaanfii akkasii ofirratti fudhachuu hin dandeessu garaan keellee sin ajaju maaliif namni gaafa dahee of harkaa qabu akka gaafa aloola jiru yookaan akka gaafa maatii ofirra jiru sirriitti konfiidensiidhaan wantuma hunduma irratti tarkaanfii fudhachuudhaaf waan kana nan godha jedhee dafee murteessu sana gaafa dhala yookaan immoo dahee ilmoo of harkaa qabu waa hin murteessu. Osoo hagam takka hedduu takka daraa miidhaa guddaan irra ga'eeyyuu jechuudha dhala isaa sana ilaalee waa hedduu obseet keessuma isaatti gubatee osuma aaru osuma gaddu obsa malee akka har'a daftee waa hunda murtoo fudhachuuf jirtu ofan ajjeesaan yoon siin adda ba'e anayyuu dhiistee dhaqxee ijoollee kee ilaaluuf guyyaa 3 usiin ayyamu ji'a 6 miti guyyaa 3 usiif hin ayyamu akkuma jechaa turte sana gaaf sana jechuun dandeessu osoo waggaa tokkoyyuu ishee biraa deebi'ee si bira hin jiraatiin osoo ture murtoo akkanaa kanan fudhadhe isa jettu kana hin fudhattu gaaf sana maaliif sana nama argeetu beeka sababa ta'eef jechuudha gaafa deessee mucaa of harkaa qabdu murtoo har'a fudhachuuf ariifattu ofan ajjeesa jettu lubbuu kee irratti tarkaanfii fudhachuuf fiigdu kana gaan sana ijoollee kee ilaaltetti sababa ijoollee keetiitiif jecha agamta akka miidhaa guddaan osoo sirra ga'e ni obsita jechuudha garuu sana maaliif obsita isaatii sanatti waan ofii keetti of gatteef tokkoffaa waan si biraa maddeef jaalalli sun osoo isarraa dhufe ta'ee jalqaba osoo Saayidii jalqaba jaalala sana si gaafate ta'ee jechuudha si jaaladheeraan si malee hin jiraadhu siin jedhee nama kee kana si cannaqee tokkas immoo akka kanatti bakka waa hedduu keessa cinqii keessa si galchee si fuudhe ta'ee akka barbaaddetti itti dubbachuuf waa barbaaddellee naa godhi jettee isallee giddisiisuudhaaf yookaan dirqisiisuudhaaf ni dandeessa keessi keellee konfiidensii horatee itti dubbachuu dandeessa jechuudha garuu mootu gaaf sana nama daakuu afaanii qabu taata. Kanaaf kuni akka ilaalcha kootitti obboleettii kan koo dhiifama naa godhisiin jechaatidha. Akka obboleettiitti gorsa malee kuni waan badii irraas dubbadhee miti waanuma jiru sirriidha kuni waanuma jiru namni kamiyyuu nama argee yookaan iddoo sana gahee wantoota akkasiitiin madaalee argeetu beeka waan ta'eef jechuudha. Kanaaf gaafa ijoollee of harkaa qabdu murtoo yookaan tarkaanfii har'a fudhachuuf jirtu kana ofirratti hin fudhattu cakkanteetuma obsitee akkuma ofii kee beektee itti seenteetti jiraatta jechuudha. Sanarra hoo har'a osoo hin seenin osoo aloola jirtu osoo har'a bifa bareedaa malkii bareedaa qabdu kana osoo boru malkiin kee yookaan bifti kee sirraa hin harcahin osoo haadha daa'immanii taate hin rakkatin maaf chaansii kee hin eegganne maaliif kan kana caalu siif dhufuu danda'a. Maaliif namni jireenya filatee miti kan jiraatu ofiif filatee miti waaqayyootu namaaf qooda waan ta'eef jechuudha. Keessattuu gaa'ila jechuun namni sababa wal jaalate yookaan immoo sababa filannoo isaa ta'eef qofa gaa'illi isaa sun bara dheeraa turuu dhiisuu danda'a.
maaliif kennaa rabbii sababa ta'eef jechuudha. Gaa'ila kan namaaf kennu rabbiidha. Abalu wajjin jiraatta jedhee chaansii kee kan siif qoodu waaqayyoodha. Waaqayyo immoo waan siif qoodee kaa'ee qaba. Osoo sardamuu baattee wantoota akkas akkasiititti kiyyoo kanatti of gatuu baattee hedduu tokko natti tola. Maaliif jennaani mucayyoo kanallee boochistee har'a miskiina biyya hambaa keessatti haga kana cannaqama. Isheellee hamma kana cannaqurraa osoo isaan lamaan gidduudha baati. Akkuma namoonni baay'een jedhan sana hedduu akkanatti tolaane jechuudha. Maaliif jennaan viidiyoo sana bakka sanatti irra deddeebi'ee ilaale. Gaafa laalu garuu har'a kanayyuu hamma kana fuulli ishee jijjiirrama. Maaliif dhugaa jirtu gaafa inni bira taa'ee dubbatu hamma kana kan bifti ishee jijjiirrame borumooyyuu gaafa kan kana caalu dhufe maal taati laata waan jedhu tokko jechuudha. Akka waan dhimma kootti akka waan dhimma dhuunfaa kootti keessa koo bulee yaaddoo guddaa natti ta'e jechuudha. Kanaaf inni mootu dhuguma jirtu dubbate ani jaalalan siif qabu eenyuun qixxeessu jedheen haadha manaa koo jalqabaadha haadha daa'imman kootiiti. Hedduun si jaaladha, hedduun si kabajaa, si baddalee jira, dhiifama naaf godhi jedhee jechuudha. Ani hedduu sanatti bakka sanatti jechuudha dhugaa dubbachuu isaatti hedduun itti gammade. Maaliif akka kanatti dhugaa waan jiru ifa bilisaan haasaa irraa dubbataati itti seena waan kamittuu taananii boru inni yaada tokko malee cinqata tokko malee bakka garaansaa filatee garuu waan ishee barbaachisu ulaagaalee ishee barbaachisu guutee fi abbaa garaansaa immoo itti jiru yookaas immoo abbaa garaansaa laphiinsa ajaja bira turuu danda'a jechuudha. Maaliif namni jammar haadha manaa lamaan taa'u maaliif har'a na biraa sokkitee maaf ala bultee maaf ishee bira dhaqxeen jedhamuun hin danda'amu natti fakkaatu kan maaliif beekaniiti itti seenan waan ta'eef jechuudha. Kuni anaaf gaafidha yeroo kamiyyuu jechuudha. Namni akkamitti masaanuu wajjin jiraata waan jedhu kuni sirriitti anaaf gaafidha. Ta'ullee hin qabu karaa akka kootti yookaas immoo akka amantaa kootti jechuudha. Karaa kana mootu karaa kanaan immoo amantaa isaanii sababa ayyameef haa ta'u malee mootu osoo akka kanatti isa tokko boochisaa inni tokko immoo nan jiraadha ani ofii kootii isi dhabuu hin danda'u jedhamee ijoollee abbaaf ilmoo adda baasuu adda fageessuu baatanii das nama jedha. Egaa walumaa galatti hubachaa itti seente waan ta'eef boru waan itti gaabbitullee hin qabdu jedhaan asumarratti jechuudha. Maaliif osoo dhageessu osoo agartuu itti seente waan ta'eef kanaaf mucayyoo sana immoo ani Sumayyaa baay'ee tokko ishee dinqisiifadha. Yeroo kamiyyuu miidiyaa ishee kanama durayyuu nin ilaala. Dubbattee waan mucayyoon sun sirriitti badaa dubbattee nama geessu yookaas immoo sirriitti mucayyoo cawaa natti fakkaatti. Baay'ee nama gaarii natti fakkaatti. Engadda viidiyoo isheen dubbatte irratti maal jettee Saayid akka har'a alaala laaltu kana miti. Boru coggaarra keessa laaxxama. Isa bira teessee dhugaa rabbii jecha isheen jette sanaan dhageeffadhee jechuudha. Hedduuta kan kolfe baay'ee si qoxaaxxara bahaa gala keessi si dhorkaa akka har'a bifaan laaltu kana sitti fakkaachuu danda'a. Wayi immoo kaleessa hoggaa ijoollummaa kan waliin dhoqqee taphataa guddatta sana laaluu dandeessa. Sanaaf sitti fakkaachuu danda'a. Inni jijjiirameera. Ammootu hiccita isaa baay'ee jira. Garuu nan baasaa hin baasu sababa abbaa manaa koo abbaa ijoollee koo ta'eef jettee jechuudha. Kanaaf walumaa galatti mucayyoo sun baay'ee namatti tolti. Baay'ee naamusa qabdudha. Amma sana waaqayyo waan hundumaaf iyyuu isheedhaaf rabbi ishee haa laaffisu. Ijoollee ishees rabbi isheedhaaf haa guddisu. Walumaa galatti isheen ofitti amanamummaa qabdi taananii eenyumayyuu olitti jiraachuu akkasumayyuu ijoollee isheellee seeraan guddifachuu hin dandeessi. Sana mootu nama jireenya biyya baqaa keessa taa'ee tooyyuu jiraatee sadarkaa kana ga'eedha waan ta'eef borus immoo kana caala dabartee hin jiraatti. Waaqayyo ammas dandeettii isheedhaaf kennu walumaa galatti isin jedha obboleewwan koo. Egaa wanti nani hamma hoonaa irraa dubbadhe kuni akka ilaalcha kootiitti naaf galchaa dhiifama naa godhaa isiniin jechuu jaalladha. Namni waan itti fakkeesse yookaan waan sammuu isaatirraa maddeen yaada kenna waan kamirrattu sababa ta'eef dhiifama naa godhaan isiniin jedha yoo dogongore akkasumas immoo namoonni akka koo kana yaada bal'aa qabdanii komentii jala naaf kaa'aa. Hanga viidiyoo biraa walitti deebinutti turtii gaariin isiniin jedha. Laayik sheer gochuudhaan walaa jajjabeessuun isiniin jechuu jaalladha obboleewwan koo turtii gaarii nagaan naaf tura.